እና ዋይ በረባይ foreign aid in Africa ትንገለይ አፍሪካ ማሊፍ ጅጅሩ ደደብ ህዩመ ከሳ ማባውዲ አፍሪካኒ እና ማልናንጀሪ ሙጫንኮ ዳዲየድ you know the writer broke down every problem down to the problem of leadership. Africa is poor because of leaders, because of its leaders. Na hoggantota nuyi qabnutu hiyyuma kanatti nu geesse kan jedhu fida. Hoggantonni darbaa dabarsa biyya kana hogganan abjuusaan biyya kanaaf qabantu galmaa'e abjuu xiqqoo abjuu gabaabaa saba isaanii qe'ee isaanii qomoo isaanii maatii isaanii duwwaa gammachiisuudhaaf warra hojjetan hammottima sana godhan biyyicha maqaa isaanii ol kaasan maqaa qomoo isaanii maqaa maatii isaanii ol qaban isarraan achi hin darbine biyyichaaf dhalootichaaf dinagdeedhaaf siyaasaaf mirga ilmoo namaatiif dimookiraasiidhaaf warri hojjetan baay'ee waan hin turree fi because of bad leadership we have a lot of problem. Kanaaf jedhee tana yaada. Kanaaf rakkoon hoggansummaa biyya kana keessa tureera jira jettee baay'ee rakkinni inni guddaan lafa keenya hudhee maaliif Dubaayin kan Dubaayin godhe nadaaji isaanii miti hoggantoota isaaniiti. Ameerikaa kan Ameerikaa godhe hoggantoota isaaniiti. Akkaataa isaaniitti dimookiraasii ijaaran the founding fathers of the United States warri constitution sana barreessan warri bill of rights barreessan waa'ee declaration of independence barreessan hoggantoota isaaniiti. South Africa yoo argite hoggantoota isaaniiti. Biyya kan biyya godhu albuudanni lafa keessaa qabu miti. Biyya kan biyya godhu qilleensa inni qabu bokkaan inni qabu miti. Sammuudha. Macaafni qulqulluun malee yoo dubbifte wanti hundinuu jira ture jedha. Biqiltuun garuu lafa irratti hin biqillee sababiin isaa namni hojjetu hin turreedha. Namni hojjetu hin turreedha. Hojjetamee biqile jechuudha. Namni hojjetu hin turreedha. Kanaaf nama uumee achi keessa kaa'ee maalittiin jedhee hojjedhu ittiin jedhee. Namni hojjechuudhaaf uumame. Hojjechuudhaaf immoo inspiring leaders barbaachisoodha. Guiding leaders hojjetee kan hojjechiisu. Dhama'ee kan namaasu. Kufee kan kuffisu kaasee kan ka'u hoogganaa barbaachisa. So biyya waaqayyo gaafa eebbisu hoogganaa kennaafi kanaaf hiyyuma biyya kamiyyuu yoo fudhatte it's a reflection of leadership.